barbaadataana nama militarii tokko otusheen qaama hiikattu inni fooqirra dhaabatee ilaalu mana isaatti gashateera. Haara eenyuti isheen suni? Haara Solomoon. Mijaan sun immoo Waaqayyo waan abaareef hin du'e. Eddasi immoo Solomoon hin dhalate. Namicha sana immoo wattadira dura geessee ajjeesiseera. Kana Baabiliitu dubbata na Fayyisaafi. Galatoom. Kunolal jaartii nama isii qaama dhiqattu fooqee gubbaa dhaabbatee gadi ilaalee qaama qullaa si erge. Sunboodatti tollaan manatti galfate. Jaartii namaatti wajjin rafe. Garaa xif godhe diqaalaa akka macaafa isaaniitti akka macaafa kitaaba amantii toleeraa fayyi. Nam fixa dhaqaan si dhaggeeffadheetiin dubbachuu jira bare. Atis ragaama bayaa jirta. Kitaabni sun immoo dubbadhee habaraan kitaaba keetirraa inni mujjira. Okay, diqaalaa dhalee. Dhaggeeffadhu dhugaa diqaalaa dhalee jaarsa isii fuudhee waraana ergee ajjeesisiis. Lubbuu namaatis ajjeesa qaatil nafsii jaama. Dabalataan ammallee gartee jaartii namaattis garaa godhee diqaalaa dhalee jaama. Daawit diqaalaa dhalee ja'amu kuni hortee Iyesuus Kiristoos keessaa dhalate. Hiddi dhaloota Iyesuus. Akkana jechuun akka macaafaatti dhaaba dhugaa. Akka macaafa qulqulluutti Iyesuus Kiristoos goofta inni ati jettu kun hidda dhaloota eenyu keessaa dhalate? Daawit suniif ragaa yoo barbaade Wangeela Maatiyos boqonnaa takka lakkoofsa takka irratti argachuu dandeessa. Hiddi dhaloota isaa shanyii Daawit dhaabadhu shanyii Abrahaam isa kana jee haasawu. Eega gooftaan kee Iyesuus Kiristoos takka nabi wanti eenyugaa Abrahaamis ejje. Akasi biratiin bal. Wallahi billahi Mike Isra qaba. Mike Isra qaba. Munafik. Gaafadde dalanta. Khalas. Siga bus. Nim fitan. Mali. Ku jalata dhaggeeffadde yawa. Iblis. Nabiyyoota Islaamaa naayimija. Nabiyyoonni hundi keenya ja. Nabiyyoota eessaa qabdan. Hunnoo nabiyyoota jiru hunda sharmuuta jaaniin yaaya. Abrahaam Nuhin cubbama. Lut ilmaan isaa dubra isaa lamaanii wajjin rafee dubra isaa ilmaan isaa garaa guutee jira. Ilmoo garaatti godhe jira. Ulfatti godhe jira. Dabalataan ammasiis Abrahaamillee in ejjee jira. Dabalataan Daawidillee jaartii namaa ejjee jira. Jaartii namaa garaa guutee jira. Yaaqubillee inni ejjee jira. Ejjuu bira kutee Daawid eenyugaa Yaaqub barbaariidhaa hojjechuu jira gurbaan kun. Dabalataan Daawidillee hin ejje. Salamoon diqaalaa dhalate. Awaan dila kana jee arrabsaa nabiyyoota kam qaba jarri kun. Hin qaban nabiyyootallee. Kabajanis hin qaban. Nabiyyi hin qaban. Maal kabajan waan isaanuma sadarkaatti godhu hin qaban. Obboleessa dabalataan gooftaa Yesuus Kiristoos qofa jaan. Eega Daawid diqaalaa dhalee sagaggaaltuu erga ta'e Abrahaamillee erga sagaggaalee jedhamee Wangeela Maatiyos boqonnaa takka lakkoofsa takka irratti hiddi dhaloota Yesuus Kiristoos toorri hidda dhaloota isaa shanyii Daawit shanyii Abrahaam isa kana jedha. Tanaaf jecha dhiifama naaf godhi gooftaan kee Kiristoos Yesuus Waaqayyoon kee shanyii sagaggaaltuu keessaa dhalatee jettee mirkaneessu jirta. Awwaan kanas yoo wajjin hin jawaan Islaamaa. Abadan. Gooftaan kee sanyii sagaggaaltuu keessaa dhalattee jetteeti ifiif mujjirta waan ta'eef ani kanan jau nabiyyiin qabdu waa takka hin qabdu waan waaqessituun beektu amantiin qabdu kitaaban qabdu karaa islaamummaa koottoo obboleessoo tana islaamummaan ta dhugaa bareedduun kan nabiyyoota hunda wal qixxeessatu arrabsuun keessa jira ta xiqqeessuun keessa hin jirre obboleessa kiyyaan tanaan siin jarabbisi haa Iifama gaaffii arras gaafadheef iifama sorry. Maal na gaafatta angaafii na gaafachuu miti kanaarsu deebisaa ta'e deebisaa jalloo fi hamtuu ni sagaggaal kan ilmoo jira kan achi barbaadii dalle kun obboleettii jaartii yoo jira ilmoo jaartii ilmaati yoo jira kan immoo diqaalaa nama biraarraa maal godha kan jaartii namaa garaa godha kan akkas diila kanamaa arraba maaltu fide boo nabiyyoota arrabaan fixanii. Nabiyyoonni kun naaf waan tokko bishaan tokko nandoo baasanii ani Kiristoositti amaneera. Kiristoositti ijaan namaneef immoo ani fayyeera. Garuu gaafa gaaffii nama gaafattu akkuma kanaan namoota akka ukkubu baruun kee irra baay'ee natti toleera. Iifama guddaa. Sorry.
ربي سنا قتلته أنا وان براسني ننجو رب ما انسي حاجة قتلته نبي أنا بشان نانجتني ماري نانجتني وهذا ما لها صوت ما أنا نمبيكني وأنا قولتهم nothing. No one dugati mi khadu ba kitab ni khaysan akawan sagagaltum barresitetti nabiyota hunda sagagala khuni sagagala khun jarti birat sagagala jarti nama sagagala khun ilman sagagala khun akasi sagagala ma ya bulet barrese what the hell you talking about malati wan barre fame mal godare wan barre fame san haqu barbada namni Ethiopia beta wan uga walitin nimna gize HIV namoota fitaa ture namoonni qabbanaa rukutamee du'eeyya HIV raddu eetu yanni namoota baay'eetu fayya kanaaf waan mata Assalamu alaykum warahmatullah ana bitan barreessa sagaleen keen jira ustaadamdi nijira ustaad guddatee jira waama kolu jira guddatee jira motiqaatee jira guddatee jira والله ربي بومبي فكاتا تيكت لا إله إلا تولي يو قامي قاتك كتك وانا هو ساكا سمتي قاتك مي واسين رتي مكو جرا دي فموجين أكلتو الله لا إله إلا أكلتو تيكات خلاص أما يا ليت ينجر أما هاسوا خلاص أما اللي بيبي أما بيسي تاني رمون تاني نافيتي بيسي ولتنتانو هنگا نبيوتا وند يا ربي دي فمن أقول ما نبيوتا سبا إسرائيل ابن لولتا غوصة إسرائيل ورا إبرو دبت ورا إسرائيل No, gosa Israeli silo lanjo na gosa Oromo fi khanami tamala qadiyan nabiyota rabbi timale gosumma da fi khalli walli gosumma bombi udan gurtu rabbi ngolini tasan yaki lakai hidda habram gosa habram abbo an kanarra hinjuru be awani rajiru nabiyota rabbi tiqesu khanatu rakko da male wahe gosumma bay khaysa nabiyota rabbi tiqesun gari miti kan waaqayyo eebbise ati tiqqeessuun dandeessu kan waaqayyo immoo abaare ati guddisuun dandeessu kana baruu qabdu rabbiin nabiyyoota abaareen qabu bar bas nagaan bulii yeroo bira walitti deebina baay'ee nabiyyiira waaqayyoon abaaree nabii macaafa keessa eenyu abaare eenyu nabiyyiin waaqayyoon abaare macaafa keessa yoo waaqayyoon abaare ega nabiyyiis ta'e abaarama waaqayyoon abaare si yoo ta'e waaqayyoon abaarama erga ta'a dhoko no dogongora abaare rakkinaan qabu abshir akkasi gaarii miti mee of sirreessi ati yaaboo aakhira umrii jirtaaf buleesso akkasii miti dogongora irraa deebii rabbi si haa qajeelchu buleesso mee namni islaamaa ustaaza wal jirtanii mee falmi si buusaa yaa faami dhiifama lama ol naqa natu bu'a eebbifama awame numa jiraadhu rabbi si haa qajeelchu malee waan biraa siin hin jennu nama abaaruu shari'aan teenya nuun hayyamtu rabbi si haa qajeelchu isa khayya waan biraa siin hin jennu wallah akayo jirta ya akayo akaonju abboon erga ganama lallabachaan jiraati isa ustaaza wal jirtu
Sara koini tana carra kenna firef dubbata turte sodomde. Ai, sa Islama miti. Ya Sara, naga